qilleensi ittis bu'aa bullaan yoom nuriisee bineensi yaa birbirsaa baddaa sosochoosee qilleensi ittis bu'aa bullaan yoom nuriisee bineensi. Sosochoosee qilleensi ittis bu'aa bullaan yoom nuriisee bineensi yaa birbirsaa baddaa sosochoosee qilleensi ittis bu'aa bullaan yoom nuriisee bineensi. Egaan daawwattoota keenya akkuma fuulduratti dhageessanii artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Doonii Ankoo sirba haaraa fi bareedaa kan ta'een gara uummata isaatiitti dhufaa jira jechuudha. Egaan mee akkamittiin simatti suniin jecha warroonni akkana dafee dhufuu barbaadan illee koomentii jalatti jaalala keessanii fi akkasumas illee lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaa siniin jenna. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo keenya irratti waa'ee artistii jaalatamaa kana irratti kan haasofnu ta'a jechuudha. Egaan artistiin kun sirba kanaan dura sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolan illee akkasumas illee aadaa Oromoo kan calaqqisiisan hedduu isaanii illee qabatee dhufaa ture. Artistoota ol ka'aa guddachaa jiran keessaa illee isaan tokko guddachaa jiranii fi akkasumas illee artistii aadaa Oromoo guddisaa jiru keessaa warroota tokko jechuudha artistiin kun. Egaan amma immoo sirba bareedaa sirba akkam namatti tolu illee sirba birbirsa baddaa kan jedhu sirba baay'ee bareedaa fi kiliippiin isaa walaloonsaa yeedaloonsaa akkasumas illee akkaataa inni itti hojjetame illee hedduu kan namatti tolu qabatee isiniif dhufaa jira jechuudha. Mee akkamittiin simattu jecha akkuma beekamu warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii keenya kana subscribe gochuun like share gochuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo social media qabdan hunda isaa irratti illee Facebook Telegram akkasumas illee TikTok irratti illee kukutuun gadhiisaa isiniin jenna. Akka artistiin kun illee sirba isaa kanarratti view hedduu baay'ee argatu illee kan isa gargaarudha jechuudha yoo share gootanii. Egaan artistii keenya cina dhaabadhaa artistii kanaan immoo dafiinuu kottu jennaan akkuma beekamu artistiin kun sirba isaa immoo eessatti gadhiifata kan jedhuuf immoo artistiin kun gaamamaatti yuutuubii mataa isaatii banatee hin qabu jechuudha. Egaan kanaafiyyuu yuutuubii viiziyoon intarteementii yookaan immoo Nahum Record irratti illee dhufuu danda'a jechuudha. Torbee kana gidduu har'a jimaata yookaan gaafa sanbata guddaa yookaan sanbata duraa guyyaa sadan kana gidduutti illee sirba isaa kana immoo ni gadhiisa jechuudha. Egaan isin illee ittiin bu'aaraa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gaafa viidiyochi gadhiifamu viidiyoo isaa koomentii jala yookaan description box jala isiniin kaa'atanii daawwachuu dandeessu jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amma xumura viidiyoo keenyaatti immoo waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraa amma walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.